Isaanis value qabni. Nagamu. Value qabni. Ega, arargeen iddoo qofa osoo hin taane lafa aadaa fi isteetii. Ega, arargeen iddoo qofa osoo hin taane lafa aadaa fi isteetii qabdu. Magaalaan Harar Harargee keessatti argamtu hambaa addunyaa yuuneeskootti kan galmoofte fi dalaan ishee seena qabeessi tokkoon maskiinota 80 fi manneen qulqullummaa 100 ol kan of keessaa qabudha. Harargeen biyya naannoo kantii qabdu. Egaa lafa keenya irraa midhaan adda addaa qofa osoo hin taane jaalala dhugaa kabajaa fi simannaati mulqa. Kanaaf kottaa Harargee daawwadhaa. Galatooma. International Relations Politics Global Studies New Generation University Barchanjara. Eka arran kanan sikundura tanapade Oromia bareku Oromia jahe ngata kan kabdu Oromia kara tulimiran gali gudda kan gacha jirtu biyyoolii sakti sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf. Haala kanaan immoo itti miidhagee kan jiru kun uffata aadaa Wallaggaati. Arran Wallaggaatti namoonni jala. Wallaggaatti yoo dhuftan gara abbaa seenaa daawwatu akkasumas masaraa kumsaa marada daawwatu laga Didheessaa akkasumas laga Birbir daawwachuu ni dandeessu. Wallagga dhuftanii yoo beeloftan cumboo, cororsaa, dukkaamsaa nyaachuu dandeessu. Yoo dheebatan immoo itittuu fi aannan siin obaasnee, siin eebbisnee, baqqii siin uffisnee siin geggeessinaa jechuudha. Karaan nama barataa fi karaa gosotaas Oromiyaa qofa hin ta'in akkam jirtu baga nagaan dhuftanii anaa haadhas akkasumas saba guddaa baga ayyaana irreechaatti nagaatiin isin gahe maqaan koo Eebbisan Daaneel Qalbeessaan jedhama. Digirii koo jalqabaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Addis Ababaarraati. Arkiteekchariidhaan xumureen jira. Yeroo ammaa arkiteektiidha. Akkasumas immoo hojiiwwan gurguddaalee isteetii irratti nan hojjedha. Egaa ani turizimii wanta baay'ee na gammachiisudha. Karaa ittiin iddoo tokko gara iddoo tokko deemu qofaa miti. Karaa ittiin aadaa koo fi biyya koo beeksisudha. Duratti argame uffata aadaa Oromoo yadduu Waldoo Kamiseenidha. Egaa Waldoon Kamiseen biyya gootaadha. Akkasumas immoo aadaa fi seenaa isaanii ganamaa eeggatanii mallattoo Oromummaa hawaasa ta'anidha. Kanaan ala immoo uummata araaraa fi obbolummaadhaan jiraatanidha. Egaa Waldoon miidhagummaa ishee fi sabboonummaa ishee qofaa miti. Iddoowwan hawwata turizimii kanneen akka bishaan ho'aa Barkannaa, bosona Rigee fi holqa Hindee